Ashamaa harka fuunee daawwattoota Maayaa Show kun odeessa Maayaa Aartiiti. Odeessa keenya har'aatiin fiilmiiwwan haaraa eebba kitaabaa akkasumas kaarnivaalii Shinooyyee fi Gobee irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Fiilmiin Maaster Lijaalam Girmaatiin barreeffamuun qophaa'ee eebbifamuu fi mata dureen fiilmii kanaa Aarsaa Jaalalaa yoo ta'u, taatota 10 ol hirmaachisuun ji'oota 3 keessatti waraabbamuun gulaalameera. Abbaan fiilmii kanaa kan ta'e Maaster Lijaalam Girmaa kanaan dura kitaaba asoosamaa mata dureen isaa yaadannoo jedhuu fi kitaaba ispoortii wushuu ammayyaa fi kitaaba xiinsammuu amna milkaa'ina jedhu barreesseera. Kana malees fiilmiiwwan dhiifamaa fi beenyaa dhugaa jedhuun moggaafamanis barreessuurraa hamma taatummaatti irratti hirmaateera. Fiilmiin isaa haaraa Aarsaa Jaalalaa jedhu kun ammoo guyyaa borii hagayya 28 bara 2015 waaree booda zaatii 8 irraa eegalee galma bulchiinsa magaalaa Gimbiitti akka eebbifamus odeeffannee jirra. Haaluma wal fakkaatuun fiilmiin Imimmaan Koo jedhuu fi biyya abbaan moggaafamanis guyyoota muraasaan booda eebbifamuun ummataaf akka dhiyaatanis odeeffannee jirra. Gama biraatiin ammoo kitaabni Biiftuu Bahaa jedhuun moggaafamee maxxanfamuun eebbaaf qophaa'ee jira. Barreessaan kitaaba kanaa Baharuddin Aliyyi yoo ta'u, kitaabichi boqonnaalee 6 mata dureewwan 35 of keessatti hammachuudhaan fuula 110 qindaa'ee eebbaaf qophaa'ee jira. Eebbii kitaaba kanaas qaammee 4 bara 2015 godina Harargee Bahaa magaalaa Qobboo ganama za'aatii 3 irraa eegalee akka taasifamus odeeffannee jira. Taateewwan aadaa fi aartii torban dhuftu taasifaman keessa ammoo sirni kaarnivaalii Shinooyyee fi Gobeen isa tokko. Waggootan 4 dura dhaabbata piroomooshinii aartii boraattiidhaan gaggeeffamaa kan ture sirni Shinooyyee fi Gobeedha. Bara kanaas marraa 5ffaatiif qaammee 2015 irraa hanga fulbaana 10 2016tti akka gaggeeffamus odeeffannee jirra. Sirni kaarnivaalii Shinooyyee fi Gobeen kun magaalaa Finfinnee iddoowwan garagaraatti kan taasifamu yommuu ta'u, turtii torban 2 turuu kana keessatti aadaa fi duudhaan Oromoo ganamaa keessumattuu Shinooyyee fi Gobeedhaan wal qabatee sirriitti beeksifama jedhamusaas odeeffannee jirra. Odeessi keenya kanumaa sagantaa Maayaa Show waliin turtii gaarii.